men's player, Ousmane Dembele. Sirni badhaasa Soccer Award marraa 16ffaan bakka urjiileen kubbaa miilaa durattii fi ammaa hedduun argamanitti halkanidhaa Dubaayitti gaggeeffameeti jira. Badhaasni Globe Soccer Award kun bara 2010 irraa kaasee bara baraan kennamaa kan jiru hoggaa ta'u waltajjii ispoorteessitoonni ciccimoo kubbaa miilaa addunyaa irratti dhiibbaa uuman beekamtii isaanii maluutti argatan keessaa isa tokkodha. Badhaasa Globe Soccer Award kana waldaan bakka bu'oota kubbaa miilaa Awurooppaa waliin ta'uudhaan kan qopheessan yommuu ta'u yeroo baay'ee biyyoota baajiddu galeessaa Dubaay fi Saudi Arabiyaatti bifa oowwaatiin gaggeeffamuudhaan beekama. Badhaasichi taphattoota kubbaa miilaa qofa osoo hin taane ejentoota yookiin bakka bu'oota daayirektaroota ispoortii fi pirezidaantota yookiin hooggantoota kilabootaa dabalatee qaamolee industirii kubbaa miilaa keessatti qooda gama isaanii gumaachan hunda hammachuun badhaasota biraarraa adda isa taasisa. Haaluma kanaan sirni badhaasa Globe Soccer Award marsaa 16ffaan halkan eedaa Dubaayitti gaggeeffameeti jira. Dameewwan garaagaraatiin badhaasni adda addaa kan laatame hoggaa ta'u hawwiin eegamaa kan ture badhaasni taphataa cimaa bara 2025 injifamaan Dembeleetiin golabameeti jira. Taphataan sara fuulduraa lammii Faransaay Ousmane Dembele fi kilabni Paris Saint-Germain waltajjicha irratti injifannoo gonfatanii jiran. Urjiin Paris Saint-Germain Ousmane Dembele bara 2025 seenaa haaraa galmeessuunis golabeeti jira. Dembeleen taphataa cimaa addunyaa jedhamuudhaan badhaasa Globe Soccer Award bara 2025 kana injifateeti jira. Taphataan sara fuulduraa kun bara 2025 keessa dhuunfaadhaan badhaasota gurguddoo 3 fudhachuu dandeetii jira. Kana jechuun Dembeleen bara 2025 kana badhaasa Ballon d'Or, badhaasa FIFA bara 2025 akkasumas halkanidhaa immoo badhaasa Globe Soccer Award walitti aansee injifachuu isaatiin bara kana mootii kubbaa miilaa addunyaa ta'uu isaa mirkaneesseeti jira. Kanaanis Dembeleen bara tokko keessatti walitti aansuudhaan badhaasota gurguddoo 3 injifachuun seenaa kanaan dura Cristiano Ronaldoon bara 2016-17 yeroo Real Madrid ture hojjete qoodateeti jira. Bara 2024-25 gahumsa agarsiiseen kilabni Paris Saint-Germain seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif waancaa Champions League Awurooppaa akka injifatu kan gargaare taphataan sara fuulduraa kun adeemsa kana keessatti taphataa murteessaa kilabichaa turuun isaanii yaadatama. Dembeleen morkii cimaa taphattoota akka Lamine Yamal, Rafinha fi hiriyaa gareessaa Vitinha irraa isa mudate irraanuudhaan seenaa hojjechuu dandeetti jira. Halkanidhaa kan Ousmane Dembele qofaa miti kan kilaba Paris Saint-Germainis jechuun ni danda'ama. Kilabichi dameewwan badhaasichaa garaagaraatiin olaantummaan xumureeti jira. Ousmane Dembele dabalatee miseensonni kilabichaa hedduun badhaasa fudhatanii jiran. Haaluma kanaan taphataan sara jidduu kilabichaa Vitinhaan badhaasa taphataa cimaa sara jidduu yoo argatu leenjisaan kilabichaa Luis Enriquetis leenjisaa cimaa waggaa jaamuudhaan badhaafameeti jira. Taphattootaa fi leenjistoota kilabichaa malees pirezidaantiin kilaba PSG Nasser El Khelaifinis pirezidaantii cimaa waggaa jaamuudhaan yoo filataman taphataan dargaggeessa Desire Doué immoo taphataa guddataa abdii qabeessa cimaa bara 2025 ta'uudhaan badhaasa argateeti jira. Dhumarrattis kilabiin PSG mataan isaa kilaba dhiiraa cimaa bara 2025 jaamuudhaan badhaasa Dubaayitti gaggeeffame kana olaantummaan xumuree jira. Damee dubartootaatiin immoo taphattuun Baarseloonaa Aitana Bonmati, Mariano Caldenti, Malche Dumarnaay, Alexia Putellasii fi Alexia Russo caaluudhaan taphattuu dubartootaa cimtuu addunyaa bara 2025 jaamuudhaan badhaasa Globe Soccer bara 2025 duudhaan galtee jirti. Gama biraatiin dargaggeessi lammii Ispeenii fi kilabii Baarseloonaa Lamine Yamal waltajjii kanarratti badhaasota 3 injifatee jira. Haaluma kanaan Lamine Yamal badhaasa taphataa sara fuulduraa cimaa fi taphataa miidhagina kubbaa miilaa dabale jaamuudhaan badhaasa Maaradoonaa yookiin Maaradoonaa Award jaamuu injifachuun halkan gaarii dabarsee jira. Kana malees dabalataan badhaasa taphataa cimaa La Liga Spain kan umrii 23 gadi Lamine Yamal argachuu dandeetti jira. Mootiin kubbaa miilaa Cristiano Ronaldo dos Santos Averotis taphataa baha jiddu galeessaa cimaa jaamuudhaan badhaasa Globe Soccer Award bara 2025 injifateeti jira. Taphataan sara fuulduraa kun yeroo ammaa kilaba Saudi Arabiyaa Al Nassriif taphataa kan jiru hoggaa ta'u walii galaan gooliiwwan 956 galchuu dandeetti jira. Waltajjicha irrattis yeroo badhaasa fudhatu Cristiano Ronaldoon haasawaa taasiseen ammallee waancaawwan biroo dabalataa injifachuu akka barbaaduu fi gooliiwwan isaa 100 gahuudhaan seenaa hojjechuuf abjuu akka qabu ibsee jira. Taphataan sara fuulduraa lammii Portugal
Portugal kun miidhaan yoo isa qunnamuu baate tapha isaa kan itti fufuu ta'uu fi waancaa addunyaa bara 2026 irratti biyya isaa Portugal waliin akka hirmaatu dubbatee jira. Kilabni Spain Barcelonaan dameewwan badhaasichaa La Liga Spain wal qabatan olaantummaan xumuree jira. Kilabni Catalan kun kilaba cimaa La Liga Spain jedhamuudhaan yoo filatamu, leenjisaan kilabichaa Hansi Flick immoo leenjisaa cimaa La Liga Spain jedhamuudhaan badhaafamee jira. Urjiin kilabichaa Rafinhaan dorgomtoota isaa biroo caaluudhaan taphataa cimaa La Liga Spain ta'uudhaan filatamee jira. Gooliigaan Atletico Madrid Jan Oblak immoo gooliigaa cimaa waggaa La Liga Spain ta'uudhaan badhaafamee jira. Gareen dubartoota Barcelona immoo kilaba dubartoota cimaa ta'uudhaan filatamee jira. Damee badhaasota biraatiin Paul Pogbaan taphataa abdii kutannaarraa deebuudhaan fakkeenya ta'ee jaamuudhaan yoo badhaafamu, Jorge Mendes immoo ejentii yookiin bakka bu'aa cimaa waggaa jaamuudhaan filatamee jira. Gareen biyyaalessa Portugal immoo garee biyyaalessaa dhiiraa cimaa jaamuudhaan badhaasa argatee jira. Dabalataanis badhaasni yaadannoo miira gaddaaf keessaa qabu maatii taphataa duraanii Liverpool fi Portugal Diego Jotaatiif gama ilma isaatiin kennameetiif jira. Waltajjuma kanarratti badhaasni umrii guutuu immoo taphataa sarara jidduu duraanii Barcelona fi Spain Andres Iniestaatiif kennameetii jira. Dorgomaan ispoortii teenisaa Novak Djokovic immoo badhaasa addaa waltajjii kanarratti argachuu dandeetii jira.